Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii yeroo bunaa keenyaati. Qophiin yeroo bunaa keenyaa torban kanaas eegaleeti kan inni jiru. Egaa qophii yeroo bunaa koorratti immoo keessummoota lama affeerradheeni kanan jiru. Keessummaan koos badhaasaa daadhii barreessaadha. Gammachiis Burqaa immoo gulaalaa kitaabolee garagaraa fi innis akkasuma barreessaadha. Isaan waliinan turtii taasisaan gaa xumuraatti akkana hordoftan asumaanan sin affeera nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Sinillee baga nagaan. Mee badhaasa kitaaba yeroo dhiyoodhaas eebbisiisteeti kanatti jirtu. Kitaabni kee maal jedha? Maal irratti immoo xiyyeeffata? Dursaa galatoomadha. Kitaabni kee seenaa irratti waggaa 10 fi sanii ol kan ture qorannoodhaan waa'ee sirna gadaas waan sila uummanni kun golaa qabu tokko irratti mata duree gola Oromoo Tuulamaa jedhuun waa'ee sirna duudhaa fi wantoota hedduu of keessatti qabatee dilbata darbee yookaan immoo kanaa kan bahe jechuudha. Kitaaba kana maxxansitee baasuuf yookaan immoo gara barruutti jijjiiruuf waggaa 10tti fixateetti. Waggaa 10 kana keessatti maal irratti xiyyeeffatteeti kanatti qorachaa turte? Namoota akkamii irraati immoo qorattee kanatti barreeffattee? Seenaa namni beeku. Egaa kitaaba seenaa barreessuun kitaabolee warra kaanirrayyuu baay'ee ulfaata. Dogoggora xiqqoo yoo qabaate seenaa keessatti dogoggorri xiqqoon sun dhaloota duubaa dhufan immoo hammasuma dabsaa deema waan ta'eef qorannoo kee eessatti gaggeessite? Namoota hanga biirratti immoo gaggeessite. Dhugaadha. Namni tokko gaafa waa qoratu yookaan waa barreessu gaafa dogoggora ta'e dogoggorri xiqqoon seenaa taatee hafti. Barreessite gaafa gadi baastu namni si bira hin jiru kanaaf akkana jettee dheessu hubachuu hin danda'u. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaada. Yoo xiqqaate mirkaneeffachuu barbaada. Kanaaf ani akkuma jedhe waggaa 10 olii kan ture. Kanarratti immoo maanguddoota baay'inaan maanguddoota irratti manguddoota ani irraa qoradhe baay'ee isaanii agarra hin jiru garuu namni lamaan tokko kan darban ta'us kitaaba dugda duubatti illee wabii ta'anii kan jiran jechuudha. Manguddoota hedduudha. San darbee immoo kitaabota adda addaarree gaafa laaltu garasitti deemtee uummata kan akka irraa dubbisu si barbaachisa yookaan immoo karasitti si qajeelcha jechuudha. Maaliifin fageenyi teessee yookaan immoo iddoo mijataa wayii teessee maanguddootatti gadi buutee hin gaafanne yoo ta'e akkuma atu jette dogoggoroota hedduu gadi baasuu dandeessaa. Kanaaf of eeggannoodhaaf nama yaada adda addaa gaafan argadhu nama 2 3 haga 4 mirkaneessuudha. Yoo yaanni gaafadhu sun namni 2 yaada adda addaa fide. Gaaffii qabdu sanarratti nama tokko qofa odoon taane namoota 2 3 walitti fiddee gaafachuu kanatti barreessa. Yoo yaada adda addaa illee kan argadhu ta'e namoota biraa dirqama amma mata duree tokko irratti nama 3 yoon dubbisuu karoorfadhe yoo yaanni wal fakkaatu sanuman barreessa. Yoo namni 2 yookaan wal fakkaatee tokko adda ta'e dabalataa nama 5 dubbistee saniin booda waan san mirkaneessitaa. Sana darbee immoo sirna gadaa irratti xiyyeeffata. Ka Oromoon durii irraa qabee sirna gadaa qaba. Haa ta'u malee immoo iddoo adda addaatitti bakka seera haala teessumaatiin haa ta'u wantoota adda addaarraa odaalee 5 yookaan immoo sanaan oliin qaba. Achi gaafa dhaqu seera wal fakkaatu antumatu qaba. Seerota immoo haala fi uummata isa wajjin deeman kan immoo adda addaa qaba. Fakkeenya Booranatti seerri warri Booranaa tumatanii fi warri asii immoo tumatan achitti yoo looniin ta'e asitti immoo maal ta'a maallaqaan ta'a. Achitti yoo gumaan namaa yookaan sa'a dhibbaa ta'e gamanatti gaafa dhuftu sa'a dhibbaa yoo ta'e akkuma magaalatti yookaan immoo baadiyyaa ganda baadiyyaa tokkotti dhabuu dandeecha sa'a dhibbaa mooraa nama tokko dhiisii jechuudha. Kanaaf wantoota akkasiin garaagarummaa waan qabuuf gola Oromoo Tuulamaa jedhee xiyyeeffadhee waan tuulamni qabu kana gadi dhufe jechuudha. Gaafa immoo kan tuulamni qabu tuulamni golaa baase kan immoo macci golaa baase kan immoo Boorana qabu hundi gola ofiitii baasu maal ta'a Oromoo kana guutuu taasisa. Egaa Oromoon guutuudha. Kana yoon jedhu Oromoon guutuudha. Garuu baasee walitti finnee waan kana hunda uummata biraan ga'u irratti guutuu taasisaa kan jedhu irraan gola Oromoo Tuulamaa jedhee sirna irratti aadaa fuudhaa fi heerumaa aadaa silaa moggaafachaa sirnoota hedduu of keessatti kan qabatudha jechuudha.
Me sirna gadaa of keessaa qabattee waa'ee gadaa barreessiteetta waan ta'eefi yeroo seera tumatan bakka sanatti argamtee waan daawwattee qabdaa yookaan immoo odeeffannoo argattee afoola isaan irraa argattee gara barrootii jirte jira. Sana qorannoo sana achi geessita. Ulfaadhu akka carraa abbaan koo abbaa seeraati. Fakkeenya yeroo meelbanii caffee godaanee ta'u dhufee odaana beetitti dhufuu fi caffeetumaa dhufuu namni torbee lama aga torbee sadiitii fi sanii ol isaan gaafa turan achitti seera hunda seera waaqa lafaatii qabee aga seera waa hundaati namni tume sun abbaa kiyya daadhii badhaasoo jedhamu. Asumaanis badhaasoo daadhii badhaasooti badhaasoo kunillee abbaa seeraa turanii. Innis warra odaana beetirratti nama yeroo baay'ee seera gadaa sadiif tume yeroo torbaa ol deddeebi'edha. Akaakayyuun kiyyaa abbaan kiyya abbaa seeraa ta'e akka carraayii kana ammoo isaan gaafa waan kana godhan immoo maatan ummata biraan hin ga'u maaliif ummanni sirna kana yoo kara barruutiin bahe karaanaan yoo ta'e nama hunda bira ga'uu danda'a. Amma akkuma arginu wanti sirni baay'een baadiyyaatti jira magaalatti immoo dhaloonni ammaa immoo sababa adda addaatiin magaalatti dhufa sirnii fi dhaloonni garaagara deemaa jira beeki. Waama dubbise yookaan immoo guyyaa takka caarji manguddoo argate yoo ta'e malee gadi bu'ee waan kana argachuu irratti carraa bal'aan qabaatu. Ani akka carraa yeroo abbaan kiyya warra meelbaa torbee lama hanga sadii san tursiisu san jechuudha. Abbaa kiyya kana sirni illee na ga'uu baatu ani sadarkaa sanallee ga'uu baadhu isaan bakka bulan isaan bakka deeman isaan qabee waan deemuuf seera san hunda dhaga'ee ta'us garuu anam seera sana caaftee san godaani hin jedhamu. Sirnaan hin geenye ani nama sanan yookaan immoo manguddoo sanan utubuudhaaf wajjin deemee bakka isaan bulanitti ciisicha isaanii waan isaan fayyadaman waan isaan wajjin hin deemaa ture akka carraa kanas argadhee manguddoota sanan dubbisee waan sirna kana keessa jiru immoo hamma ta'e hamma silaa ta'utti. Deema barreessitee uummata biraan geessite. Ayyee galatoomii gara keetti deebi'een jira gammachiisa. Kitaaba isaa situ gulaaleef. Situ qaaccassee fi jechuudha. Mee kitaaba gulaaluun kun kiraateriyaa maalii gaafata? Yeroo baay'ee amma namoonni kitaaba gulaalanii namoota ogbarruu garaagaraa baratan yookaan immoo barreeffama afoolota garaagaraa warroonni baratan afaanillee warroonni baratan warroota sanatu kitaaba gulaala. Mee kiraateriyaa maalii gaafata? Akkamitti immoo gulaaltee yeroo gulaaltu sana immoo maal keessaa argattee? Tole ani bunisi adufu agasif ani egaa kitaaba tokko gulaaluudhaaf ulaagaawwan baay'eetu jira. Ulaagaan jalqabaa ogummaadhaan hoo deeggarame irra wanti sun irra mi'aawaa ta'a jedheen amana. Ani kitaaba kana fakkeenyaaf kitaaba badhaasaa gola Oromoo Tuulamaa jedhu kana akkan gulaaluuf carraa yeroon argadhu kara ogummaatiin yookaan immoo akka nama afaan sana barateetti yookaan ogummaa barreeffamaa sana ilaaletti osoo hin ta'ini jalqaba kitaabichi kitaaba seenaa waan ta'eef seenicha haga tokko waan hojii seenaa inni qindeesse kana keessatti anis hawaasa kana keessatti dhaladhee guddadhee waan nan beekurraa waan nan dubbisurraa waan nan argurraa wantichi haga tokko naaf hubatama yookaan naaf gala karaa jedhurraa kitaabicha inni naaf eerrani fudhadhe ani ogummaadhaan ogummaa aartii barumsaan hin arganne garuu akka nyaachatu maasuuf nagaa kennaadhumaan ani kitaaba tokko kana dura kanan barreesse qaba. Kitaabni ani barreesse kitaaba walalooti. Kitaabota asoosama adda addaas nama barreessaa ammas kitaabonni barreessaa jiru jira. Garuu maalinni ulaagaan namni tokko gulaalaa ta'eetoo ittiin dhufuu qaba jedhee yaadu akkuma atu kaaste wanna sana barumsaan kan deeggarame yoo ta'e irra bareeda. Garuu barumsa qofaan immoo hin ta'u. Barumsa qofaan hin ta'u garuu maal ta'uu qaba namni hojii hojjetamu sana saayikoo hawaasaatii fi kan nama barreeffama sana dubbisuu danda'u sana hin madaalaayii wanni hojjetamu kun. Amma hojiin kun fakkeenya hojii seenaati. Hojii seenaa keessatti gulaaluun hin ulfaata. Nuti amma kitaabni gola Oromoo Tuulamaa jedhu kun waggaa barreeffamee natti kennamu ani qabiyyeen ani ilaale dhuguma qabiyyeen barreeffamee dhufe kun jalqaba irratti ani waan sana agaman beeka ani akka kootti.
barreeffamoota dubbisnurraa nama wajjin oolurraa hawaasa keessatti guddannirraa wanti kun dhugaa hawaasan keessa jiru sana hin madaalaayii waan jedhuun laala. Itti aanee barreeffamni kun immoo ija aartiitiin gara akka nama kennaa aartii waa barreessuu qabu tokkotti immoo nama dubbisuuf hoo maal fakkaata akkamitti yoo dhufe barreeffamni kun madaala kaasuu danda'a nama hawwatuu danda'a kan jedhu qabiyyeesaa duraa duuba isaa tartiiba isaa laaltaa jechuudha. Ani bifa kanaan kitaabicha kanaan keessatti hirmaadhe ana kophaa miti namoonni kitaabicha irratti hirmaatan kan biraas jiru akka inni kophaatti itti gaafatamummaa fudhachuun taane garuu kitaaba kenna meeqasi gulaalee sittan deebi'an nama afur keessa badhaasan tokko namoonni sadii jiru kan biraatti achi keessaa nama tokkodha. Kanaaf kitaaba sana hoggaanan ilaaluu egaa akkuma isin jedhe anis hawaasuma tuulama kana keessatti hin guddadhe nama sirna kana aga tokko waan sirna gadaa waa waaqeffannaa waan aadaa waan hawaasa kana keessa jiran kanaaf kabaja qabu agan tokko immoo hawaasan keessatti guddadhe kana keessatti argaa dhageettiidhaan waan hin beeku jira. Kitaabni kun argaa dhageettii sana hin madaalu wanni sun seeraan qindaa'eeraayi qoratameeraayi dhuguma waan fakkeenyaaf qabiyyee wayii achi keessatti waan ta'e hoo jedhamu mooraalii hawaasaa safuu sadarkaa waan hawaasni kun keessa darbe sana guuttateera eegeeraayi kan jedhu sanan ilaale. Kitaabichi akka carraa akkuma inni kaase waggaa dheeraa turee kan dhufe waan ta'eef bunni na jalaa kan qorre. Kitaabichi turee kan dhufe waggaa dheeraadhaaf qaacceffamee waggaa 10 inni kan qorannoo kana keessa kan ture turee kan dhufe waan ta'eef dadhabbii baay'ee natti hin taane anatti. Durumaa yeroo sibira bullaa'ee dhufe. Bullaa'ee dhufe maaliifin kitaabichi waggaa 10 ol namni hojii tokko irra deddeebi'ee gaafa laal ofumaafuu waan sirreessu qaba. Garuu konfidensii dhumaaf agartee wanni ani jedhu kun akkami laata nama tokko kophaatti wanni jechuun danda'u waan ta'eef sanumaaf nutti hire malee almost bilchaatee dhufe dadhabbii baay'ee natti hin taane garuu ani gara sanatti gara gulaalummaatti kanan dhufe namoota baay'eedhaaf kitaabota amma kan ba'aniif kan hin bahin kitaaba lama gulaaleen jira. Wanti ani gulaalee hanga ammaatti namni yoo komii kaasuu nagarre jechuun gulaaluun egaa amma yeroo tokko dubbisuu qofa akkanumatti ilaalaniituma maqaatti barreessanii bira darbuu miti. Nama sanatti deddeebitee yaada kennitee fi bakka kana maaliif akkas gootee kun akkanan ta'aayi kun barreeffamni kun sirriidhaayi kan akkanatti sirreeffadhu kan akkaatti geerofadhu jettee deemta. Yoo gulaaltu abbaan barreessu sun yoo si jalaa deebi'aa deemi yoo si wal amanaa deemte mari'achaa wal falmaa deemta waan ta'eef akka sanatti hojjetama. Kitaaba baay'een dubbisaa? Amma karaa kanaan hin kufatamna dhaloonni kun keessumayyuu dhaloota sooshaal miidiyaati namni amma kitaaba hin dubbisu garuu kitaaba ani dur amma har'atti anis xiqqeesseen jira yoo rakkinaa fi akkanatti namni kitaaba naa gulaali jedhee sitti kenne dirqama sitti ta'ee qaaniidhaaf itti dadhabdee kitaaba namaa qaceessitee dubbista malee dubbisumtu kun walii lama baay'ee akkanumatti laalteetuma yeroo darbuu yeroo garaaf gootee daftee darbitee kan fixxuu fi titeessee wanni kun maaliif jedhamee namni barreeffama isaa keessatti jecha tokko kan teechisu jecha hundi sun sararratti hiikanaa qabaata jedhee yaada ergaan dabarfadha jedheeti kan inni waan san barreessu waan ta'eef sana dubbistee ergaan suni hawaasa kanaaf hin ta'amu hin ta'u. Amma warraa barachuu qofaaf illee miti ofumallee eeguudhaaf afaanuma keenyallee artiidhuma keenyallee eeguudhaaf wanni namni barreessu kun akkam jennee ilaaluudhaaf wanni jenna waan ta'eef ani durii kiyyatti baay'een dubbisaa amma immoo ammas inuman dubbisaa akka duriis ta'uu baadhu jechuu kooti. Ayyee qophii yeroo bunaa koo daawwattoota koo akkuma itti fufeetti kan inni jiru egaa haasaadhaan sin qabe qophii yeroo bunaa gaaffii dabariidhaan wal gaafatamu lama qaba. Isaan lamaan keessaa immoo tokko eegaluuf jenne jechuudha. Qophiidha miti lamaan keessanuu. Mukaa'ina namni buna dhugaa mukaa. Hayyee sirraa ka'uun fire hangafa waan taateef ishee xixiqqoo naaf. Ishee xiqqaa. Akkasumatti itti fufnaa jira. Gaaffii kana immoo daftanii kan isin deebistanii daqiiqaa isinii qabaa jira. Gaaffii eegalan jira. Gosa tokko. Gorsa namarraa argatte kan jireenya kee keessatti dhiibbaa uume jettu jiraayii meenuu fi gorsa namni si gorsee jireenya kee keessatti
dhiibbaa kan uume dhiibbaa jechuun naa sammuu gale. namaa odoo hin taane Naa galeera. siitu beessi jabeessi jiraayi. Naagalee bareeda. Maalitti na deebiste? Abbaa kiyyatti na deebiste. Tole. Abbaa kiyyatu maanguddoo biyyaati. Hin deemee maanguddoo araarsee gala. Gaafa araarsee galu nama wayii immoo kan abbama ofii wal lolee abbuma ofiititti qawwee tokko wayii araarsuu deeman. Egaa araarsuun dirqama. abbaa jechuudha? Ilmumatu abbate qawwee tokkos. Ayyee. Gaafa kana deemanii silaawuu isa xabbaate tokkose oduma amma fe'ee balleesse abbaadha abbaadha. Ilma kanatti albuma kanatti murama malee abbaatti muramu beeki. Gaafa ammas inni dhaqeetoo qanii maanguddoon akkamitti kana guute lolanii akkamitti abbaa keetii akkana guute amma gangaladhuti irra ciisi karadhuti araarfadhu firraayii sitti mofatee gaafa jedhaniini inni isinuyyuu mee maanguddoo ulaagaa maanguddoon guuttanii maanguddoon tuun dhumtee jirti jennee sin waamne malee maanguddoo kanas itti dabala. Amma Haasaa kee damee qabe. Araarsuu kan isaan deeman afaan Oromoo miti. Oromoo. Maarree Oromoon safuu beeka akkamitti jaarsa biyyaatiin akkasidha. Hin beekaa namni immoo qubni kun waliin qixxaatu. Duumaayyuu warra abbaatti akkana godhu ture. Saniin booda maanguddoonni kun hin lolaniini. Lolaniini amma kaa warra kana walitti dhiiste deebi'ee ammas maanguddoon kun garuma bal'atanii araarsuu qabu malee walumatti deebi'u ammas balaa biraa fida sanuu waaqa tolche uumaan taane. Abbaa ajjeesutti gamaachaadha. Inni akkas ta'ee amma nabdaan dhoowwanii aduu saniin galee gaafa sanii tariitii sababa adda addaa qabaachuu danda'a maal akka inni godhee amma lolaniini gaafa kana godhanii amma immoo tokko maanguddoon keessaa itti naanna'eetuma daftee uummata kana irratti dura ciistee yoo araarfatte malee hin baddaa'edhaan. Achumaan dhufee maanguddootuma akkana jedheen kanaan immoo dura ciise dhufee. Gaafa dura ciisu immoo uummanni kun safuu qaba waan ta'eef sirra hin darbu. Amma fe'is balleessitu gaafa ani balleessi seenaa dhiisittuun safuu qaba waan ta'eef irra darbanii fi araarsan. Itti waan nuti muranii araarsanii galee na bira taa'anii oonni abbaan kiyya yoo galuuni halkan aga sa'a torbaan sa'a 8 tursiisan raffisu ani gaan deemu jechuudha. Amma huduwaas of warra biluu akkatti deemee takka araarsinee naan jedhe. Akkana isiniin jedhee huduwaas hin ta'e ni deebi'een araaramuuf hin jedheen. Jennaan Maal isaa nama guddaa ta'anirra. jennaan maal laan jedhanii yaa ilma koo yoo garaa bal'atan malee abbaa biyyaan ta'anii biyyi beekaa qabdi wallaalaa qabdi goota qabdi lugna qabdi kana hunda hammattee deemuudhaaf beekaa ta'uudhaaf abbaa biyyaa ta'uudhaaf kan hundaatu danda'uu qabdaa kanaafi akka funyaan fuungatte kana haatitiya fuungadha. Inni immoo funyaan kana hin qaba jaarsi. Akka funyaan adiddee haatititti fuungattee baate kana amala ishiitti baatee ishiin illee dallanti jedhee yeroo hunda hoggaa namni waan aan jedhu jaarsi naan jedhu kuna keessa deddeebi'a. Garaa bal'achuun namni bakka abbaa biyyaa ta'u yookaan immoo nama kana hunda waliin jiraachuudhaaf namni amalli adda addaa qaba jedhee akka deemuuf gorsi inni naan jedhe kun yeroo hunda natti dhufa. Meeqa? Sadi. Barreessaa natti dinqisiifattu akka isaan ta'a jettee kanatti yaaddu eenyudha? Kitaabota dubbistee keessas haa ta'u. Maaliif immoo gaafichi gaaffii lama gaafatamtaa? Na booddee maaliif jedhe? Inni ulfaata gaafichi. Ani barreessitoota baay'een dinqisiifadha. Nama baay'ee jira garuu tokko filachuun dirqama wal caalchisuu qaba. Nama sii godhu nama duraan ta'ee gaaffii jirutuuni nama tokko qofadha. Agaama namuma dura dhagartee dinqisiifatta yeroo baay'ee namuma dura barreeffama isaa argite yookaan sitti dhufe dinqisiifatta. Kitaabotaan afaan Oromoo dubbise baay'ee keessaa kan Gaddisaa Birruu baay'een dinqisiifadha natti tola. Lubbuun hamaaru garuu kan isaa baay'ee dinqisiifadha. Ittaanee namni baay'een jira garuu tokko filachuun dirqama waan ta'eef. Torba jaha jechaa jirtu. Ayi jaha miti re?
milkaa'uu jechuun siif maali? Fakkeenyaaf kitaaba kee kana waggaa 10tti dhamaatitta. Dhamaatii waggaa 10 booda immoo gara barruutti jijjiirtee uummata biraan geessite qorannoodha waan ta'eef seenaadha waan ta'eef jechuudha. Dhamaatii guddaa qaba inni iyyuu. Mee siif milkaa'uu maali? Akkamitti ibsita milkaa'uu? Galatoomaa. Anaaf milkaa'uu jechuun gamoo ijaaruu yookaan immoo bakka wayii tokko waa guddaa tokko jettee yaaddu bira gahuu osoo hin taane karoora koo galmaan gahuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gamoo ijaaree konkolaataa bitee waan ta'een deemee waan sana milkaa'uudha jedhee teechifachuu danda'a. Ani immoo akka badhaasaan immoo tarii waan uummata kanaa keessaa odoo kitaaba seenaa uummata kanaa barreesse imma makiinaa bitachuu waa hojjetee gamoo ijaaruu waa hojjetee waan guddaa jedhamee too addunyaa kana irratti mul'atan wayii godhuu caalaa summo seenaa amma karma kitaaba kiyyaatti illee yoo dhufu seenaan uummata Oromoo maal fakkaata yoo akkamitti deeme uummanni Oromoo kuni addunyaa kana keessatti Oromoo fakkaatee yookaan immoo waan qabu sana agarsiifatee jiraata kan jedhu agarsiisudha. Fakkeenyaaf anaaf karoora koo duraa. Kanammoo yoo hundinuu Oromoon bal'ina lafaatirraa bakka adda addaa jiraata. Bakka adda addaa kana gaafa jiraatu immoo bakka jiru osoo hunduu waan danda'u gumaachee Oromoo kan fakkaatu ba'a. Amma yeroo tokko bakka ta'ii tokko qofa yoo waa ibsitu han bakka wayii tokko gaafa hafu sunam Oromoo irraa wayii hir'isa. Waan inni qabu hundaan baasu jechoota mallee fakkeenyaaf jecha afaan Oromoo hin waaltessine jedhanii gaafa irraa hir'isan akka badhaasitti yookaan immoo kana yaa ta'u jedhan jecha dikshiinarii afaan Oromoo keessaa yookaan immoo jecha afaan galmee jechoota afaan Oromoo keessaa jechi tokko haqamaa jira. Akkuma kana gaa ani amma garma kitaaba sanitti hogganan karoora kiyyaa fi yookaan immoo hawwii kiyyaa fi milkaa'ina kiyyatti waan dhufu wanni namni gola keessa jiru gaafa baase yookaan immoo waan ofii teechifate san gaafa milkaa'edha. Ani illee immoo sadarkaa ammaa kanatti yaw bifa kanaan nu badhasin jira. Maali wanti fuudhamu diddeeme sagal. Wanta namni sitti himee baay'ee si kofalchiise nutti himi qoosaas ta'uu danda'a mudannoo biraa. Namni amma yeroo baay'ee hiriyoota kee taate yeroo bakka tokko teessu hiriyoota kee yoo ta'uu baate akkuma tasaa nama imala irratti illee walitti dhuftee waan isa ajaa'ibe tokko feesitti haasa'uu danda'a. Sigalee yeroo sana immoo abbichi waan isa ajaa'ibeef hin kolfaa ati immoo kolfuu dhiisuu dandeessa si ajaa'ibuu dhiisuu danda'a. Mudannoo akkasii yoo qabaatte kan si ajaa'ibes kan sin ajaa'ibnes namni sitti hime. Namni natti hime mudannoo maalan nama kofalchiisu haalumatu wanni jedha nama harkaa babbada ani qoosaa wayii kan baay'ee na kofalchiise tokko dhiyeenya kan hiriyaa koo tokkotu calliseet telegiraamii irratti wanni nama forward irratti godhe qoosaa wayii wantichi safuu hawaasaa keessa waan ba'u wayiiti haadhatu intala gorsa. Intala gorsiti intala koo bakka taphni deemama miti yeroo ayyaanaa wayii yookaan amma keenyaaf qaamee ta'uu danda'a waan ta'e ayyaana irratti sirbama waan ta'eef bakka akkasii hoggaa dhaqxee baay'ee nutaaleen sirbiin siif gaarii miti. Sigarii miti sirbini dhaabadhu laalee jetti. Haadha sun tala gorsee mana baatee deemteeti dhaqxee callistee dhaabatti. Dargaggeessin sirbaa warri kaaniin sirbaa isheen dhaabatti. Achi kan ishee wajjin sirbuu barbaadu dargaggeessi waliin sirbuun kun jira miti. Hawajji sirbuu barbaadu immoo dhaabatee sirbooduma sirbuu hin miillata isheen hin seentu hin miillata isheen hin seentu maali kottu hawajji sirbuu barbaade eeggachaa jira maali kottu sirbinaa jennaan lakki haadha kiyatu sirbini gaarii miti naan jettee jennaan maal jennaan gaarii miti waan safuu santoos jalaa badaa naan jettee akkas namaan jedhama miti kanaafuu akkas ta'ee kottu bakkaasitti miti ati deemedheeti mucaan fudhatee deemee jedhama. Wantichi lamaanuu fudhatee deemee asii bakka hin sirbiin gasiin jette kottu fudhatee galeen.
Na fafachiiseera garuu haalli itti nama gorsinu yeroo tokko tokko. Saddeet. Dabaree dhumaan deeman. Ay kana lachuu. Naaffaan si qabee beekaa? Kan jaalalaas haa ta'u kan xiiqii akka eebelii ta'a akkasittan jabaadhaa kan jettu jira ta'e sitti dhagahamee beekamu ta'e naaffaan nutti himi. Naaffaan gosa baay'eetu jira. Gosa baay'ee sana keessaa filattee dafiiti. Naaffaan si qabee beekaa hin jiru na qabee beeka. Naaffaan maaliti? Ani hawaasa mandara silaa barumsa ani keessaa bahe keessaa namni na dursu nama tokko qofa jira. Mucaa tokko qofa jira barumsa baay'ee nan achi hin geenye barnoota. Namni nu dura baay'ee hin baranne jechuudha. Barnoota xiqqoo baadiyyaa xiqqaa asuma Finfinnuma dhiyyoo jala taanee hin baranne. Gaafaan mucaa kana argu ni inaafa kun maaliif hin baradhee akka isaatitti hin fagaadhu maaliif hin baradhee akka isaatitti hin deemu kan jedhu. Deemee gaafa dura ani kutaa tokko seenuu kutaa afur maaf kutaa afur hin ga'uun jedha. Deemee maachi akka isaa sanatti ijji maaf hin ga'uun jedha. Ammas immoo gaafa immoo inni ani immoo afur ga'uun inni saddeet ga'e amma saddeetii heduu hin jedhu inni kudhan ga'e kudhanitti dhaabe. Amma hoonaan eeguu sagantaa reediyoo kamalee dhaggeeffadhe dura. Ijoollee yuunivarsiitii galan kana warri galan kana gaa'u isaa achi hin deemin maal deemuu barbaada maal barachuu barbaada waan jedhan kana dhagaa kanas ni naafa'an inaafin kun gaa ani maaf achi hin ga'u yookaan immoo yoo nan akkasitti isaanii kanatti hin geenye ta'e maalii kan jedhu tarii hawwii ta'uu danda'a ana immoo gaa keessa koo waan kanatti kakaasee woo xiiqeffachuu gara xiiqeffachuu xamma gaa tariiti namoota sallaaltee naaftee akka ibilu ta'uu qabaa. Fakkeenya godhattee deemu akkasi jedhee uumaan godhadheesi waan iskeecha oleenuma naa ta'e itti milkaa'eera. Shan. Jireenyi carraadha moo carraaqqidha? Jireenya carraa jiraatta moo carraaqqee jiraatta? Inni ulfaata garuu jechuun jireenyi carraaqqataatu wanni gaariidha jedhama carraaqqatuma jireenyi carraaqaa garuu normaal akkanatti immoo jireenyi carraaqqata si fakkaatu carraa si fakkaata jechuun namni sadarkaa tokkorra hin jiru hunduu nama carraaqa jennee murteessu ana manatti ulfaata xiqqoo maaliif namni hunduu hin carraaqa namni taa'u hin jiru nama fiffiiga kan kadhatus kan hojjetus kan garuu jireenyi nama immoo wanni waliin dhufu waan ta'eef carraa ta'inna carraaqqiidha akkan hin jenne hunduun carraaqqata bar lubbuun jiraachuu danfa ta'e carraaqqiidha jechuu dandeenya garuu jireenya kan jedhamu anaaf jireenya isa namni gaariin jiraatu kana olaallu baay'een nama carraa jiraachaa jiran natti fakkaata ani carruma jiraan namanis lakki carraaqqatee maan hunduun carraaqa bar kun kan jiraatu. Otuu ofii keetii fedhii hin qabaatiin waan namnumti godhisiin jedheef nama sana gammachiisuuf gootee beektaay waan fedhii hin qabne gochuun barbaadu ta'e waan yaaddu tokko garuu nama sibilaa hiriyaa keessaa ta'u maatii keessa na gammachiisuu fi gootee beektaay. Sigalee? Naa galeera. Ani waan naan taane irratti duruma dhalootuma koo daa'imummaa irraa qabeen fudhadhu. Gaafa kanarraa ka'ee namaan jedhu falmaa jaalataadha miroonni kee hundi. Falmuu jalqabee yookaan immoo inni sin dhaga'uu jedhu. Ani waan itti amane malee wanta akkasii namaa jedhee hin godhu yookaan hin hirmaadhu jechuudha godhes immoo beeku. Nama gammachiisuuf. Takkaallee. Fakkeenyaaf deemuun barbaadu ta'a. Gara magaalaa Finfinnee yookaan gara Shaggar naannoodhuma keessan jechuudha. Gara sana deemuun barbaaddu hiriyaa keeti. Mee waliin deemnaa sin jedhe. Isa gammachiisuuf waliin bakka sana deemtu. Dura kanaan deemuun barbaanne sababan qaba. Sababni ani qabu sun akka hin deemne waan na dhorkuuf waan na ufamasiisif hin deemu. Maaliif akka sababa nan deema ta'e durumaa sababa qabu gaa yaadan hin deemu malee yookaan immoo hin barbaanne jedhe malee
Kanaaf ani sababa qabaadhee waan Riyaa keetiittee atoof jaalatta jechuudha. ta'uu danda'a. Kanuutu suurri mataa jabaataadha sun ta'uu dandeessi. Angaru waan xamanii malee ta'u. Maatii keetiif jettee waan ofiin barbaanne gochuu fakkeenyaaf mana isaanii keessummaa deemtee mana nama biraa keessummaa deemtee fedhii kee malee nyaanni siif dhiyaate nyaata sana nyaachuun barbaanne akka yoo ta'e garuu maatii mana sanaa gammachiisuuf jecha nyaata sana nyaachuu dandeessa. Kanaaf ati sanaan gootu waan ta'eef aan keessi mormaan jiru garuu. Maal indeema. Indeema bira dabarra kan kee. Indeema maa garuu. Nama gammachiisudha. Goota maayii. Hin godhani. En abdatiin borutti. Amma mormaafuu arginu. Nama fayyadu haa ta'u. Lama. Yeroo barnoota irra turte waan ati utuun akkas gochuu baadhee jettee yookaan immoo sirreeffattu carraan siif kennamee jiraayi maalidha inni immoo? Yeroo barumsa irra jirtu. Waan barumsa wal qabatu. Moo yeroo barata. Yeroo barumsa irra jirtu umrii kanaa gadi irra yeroo jirtu yeroo barumsa irra jirtu odoo waan san gochuu baadhee jettee wanta itti gaabbitu. Yoo amma immoo carraan isaa siif kenname wanta itti sirreeffachuu dandeessu maalidha? Si deebisee ana bichaas mormiti mormachuu dandeessu. Deebiin sirriin deebine taanaani wal mormuun. Hin danda'ama garuu ani barumsa hojii wal qabate yeroo barumsa irra jiru wanni ani gaabbu tokko osoo hin godhuu baadhee jedhee gaabbu barumsa adda kuteen ture. Gidduutti haayiskuulii 10 fixee 11 galee gaabbii xiqqaa wayitiin 11tti nan kute. Kutee waggaa tokkoon balleessee jechuudha lafa taa'eetu. Waan sun yeroo hunda na gaabbisiisa. Oduu addaan kutuu baadhee jedhee nan gaabba. Sababa sanatti tokkoffaa ijoollee baachii kiyya wajjin waan sadarkaan deemuu qabu sana na bira darbanii deemanii isaan wanni jechuun suni na gaabbisiisa. Isaan booda barumsa kiyyatti deebi'ee xumuradheera suni. Oduu carraa argattee barnoota keessa kutaa 11 san. Osoon kutuu baadhee natti tola. Bakka barumsi namnis kan na komatu yeroo baay'ee ijoollee miti bara sana kutuu baatteeti naan jedhu yeroo baay'ee waan ta'eef anis nan gaabba bara sana barumsa kutuu kiyyatti. Normally rakkinoota irraa. Kutuu keetii waan dhabdee qabda? At least waggaa tokko balleessee jira. Amma waggaa tokko lafa balleessuu jechuun waan nama gaabbisiisa waan ta'eef. Badhaasaan tokko. Ijoollummaa keetti maal ta'uu hawwita turte? Waan sana immoo taatee taa'e waan hawwitu sana. Hin taane yoo ta'e immoo maaliif ta'uu dadhabdee? Gaaffii sadii. Yoo taateen xumurama. Ijoollummaa keessatti maal hawwitaa tokko waan sana hawwitu sana immoo taatee jirtaayi lama yoo ta'uu baatte immoo maaliif waan sana dhabdee sadii waan hin taaneefani yookaan immoo waan hawwee waan hin argatiniifin sadii gaaffii sadii naan dhufe duruma waggaa sanaan jette jechuudha. Naan taane kanaaf gaaffii sadii ta'a yunnu oduu naa ta'e immoo lamatti naa taayu. Ijoollummaa kiyyaan reediyoon dhaggeeffadhe waan ta'eef gaazexeessaa ta'uun barbaadan ture. Gaazexeessaa ta'uun barbaadan ture. Baadiyyaatti waan guddadheef TV sin beeku reediyoon dhaggeeffadhaa reediyoo gaazexeessuma reediyoo takkan ta'u tan yaadaa ture. Sagalee koduun akka dhaggeeffatu. Akkas ta'e waggaa dhufe waajjirri sana isaan hawwan ture. Deemee barnootaan gaafa siqu amma kutaa sagalii barnoota hunda isaatu wal qixa nuufadha. Kutaa sagalitti garuu histirii isaa wajjin daree tokko turre akka carraa. Isaa wajjin daree tokko turre anaaf isa soddoma fide. Soddoma irraa qoramne ni yaadachuu danda'a yaadachuu baachuu danda'a. Deebi'ee ministirii kudhanitti amma sagalii normaaliin jira kudhanitti jechuun maatirikii oduu qoramee fuulduraa gaafa kana maalan ta'a faayinaalii gaafan deebi'ee qoramu faayinaalii maal meeqan fidaa kan soddoma irraa soddoma deebise 17 waan ta'een deebise 60 irra. Maali? Istiriidha barsiisicha. Miidiyaa isaa fuutee hojjette ofuma kee hojjette. Ofiin hojjedhe. Ayi normaali waliin malumaanis barnootuma illee
walumarra taabana. Faayinaalii maasitti ulfaatte. Anuun beeku amma filal amma. Ani maalin ta'e laali durumas yoo sadarkaadha illee waluma biraa nuti. Yoo tokko faa lammaffaa amma akkas waan akkasii faa qabna turre. Gammachiisuma faan. Daree tokko ture wannoo jennee. Amma gaafa gaafin kun ammayyuma yaadadha. Soddomni firoomsidha. Gaafi jaatama. Firoomsiin kun jechoota gaggabaaboodha. Soddomni firoomsi? Maal fakkiin akkas godhe hin beeku. Amma waan kanas ilaale kan natti fakkaate. Firoomsi sana uumaan dhabeen. Gaafa dhabu turuforsi fi firoomsi qofa nu bahe wanti biraa hin baane. Naan nu murteeche. Stirii hin qo'annisi. Achuma nan dhiisee gaazexeessaa ta'uudhaaf amma maddaduun qaba jiru tokko sammuu kichira dhufe. Kanaafuu nagaa ta'ee jedhaa gara naachuraalii qajeelee kanaaf amma kaawwatu. Odoon taane tarii barsiisonni ijoolleen yoo walirraa hatteefaa hin gamsiisti ta'ee ijoollee sana adda baafachuu fi yeroo tokko waan akkasii hin godhu garuu hanga kana gaaffii 30. Loma turuforsii fi wannoodha wanni waggaa sana iskuuliitti ani na dhibaa baay'ata garuu isa qofa miti yeroo qormaata baasanii kan akka inni na yaadachiise kun amma 30 fide histiriidha. Warri hambaolojii tokko moo jira barreessii hogganuu baasu gattan godhee fuula lama moo akkas bakka duwwaa daradareetuma fide barreessii barataa nu taa'e iskuulii baranna beek. Ani taa'ee gara lookii irratti waan ta'e ciccitee lafa jirtu fa'aa fudhatanan warra loofaan barreessa taa'e na yaadda haalatu yeroo tokko barsoonni ani hin beeku amma waggaa yaadadhu nama raaru barsoonni sun soota dabarsan san barsoonni istirii kana dandan argaa nama raabetta garuu waggaa sana nu kafalchiisa bakka ani maaf akkana godhuu jenna beekta. Barsiisaa istiriitu. Barsiisaa istiriitu. Soshaalii keessaa baasee naachuraalii galee. Kan taane barsiisaa istirii si dangise. Amma anattu gaafa waan tokko barnoota tokko gaafa jibbitu inni ifta. Maatirikiidhaan dubbisiran qorame maatirikii. Garuu biifidee. Amma maal yaadee ani surma isaa fuula tokko galabannee adusaan kan qofan samarii saafaa dubbise jechuudha. Maadha kun amma gaarummaadha jedhee himuu miti abdii na kutachiise. Tarii abdii kutachuun gaarummaa ta'uu baachuu baatus maali amma gaaffiin maal hawwita maal dhabde maaf dhabdeedha mire. Amma sirriidhaa ta'uu baatu gaaffii sadii nu akka ta'u ni deebisa. Tokko tafee waan carraa. Meeqa kun? Meeqa kun inni itti deebitee. Mani shaniin sun. Mees qabeetti qabila. Shaniidha maal meeqa kun? Afurii. Afuridha. Okay afurii akkanatti. Jajallatte. Ayyee afur. Afur. Kitaaba mata dubbistee baay'ee jaalatte yookaan utoo namni hundinuu dubbisee jettu kami sababiin isaa kitaaba sana keessaa maalidha? Ittuma deebine akkas taanaan durattis kitaaba baay'ee jaaladhu jedhee kan Bogaadisa Birruu Kaaseen tureyyuu kan isaan jaaladha. Jalqaba ta'uusaas haalli qabiyyee achi keessa tures baay'ee natti tola waan ta'eef nan jaaladha. Kitaabota asoosamoota keessaa kitaabota isaanii hunduma jechuu dandeenya. Nan jaaladha baay'ee. Kan isaanii as jenereeshinii keenya warra ijoollee amma kitaaba barreessaa jirru keessaa kitaabota jajjaaladhu hin jirani garuu ani kitaaba maqaadhaan ebaluu kan ebaluu jechuun natti hin tolu maaliifiin qooduu ta'a. Kitaabonni amma barreeffamaa jiran babbareedaadha. Kan garuu namoonni tokko immoo callisaniituma kan inni jiranis jira. Kitaaba seenaa barreesse Rigyaan kee. Kan isaa kitaaba seenaan kun immoo amma reefu ija uummataatti bahee reefu torban tokko guutaa waan ta'eef kitaaba isaa keessaa dubbistee wanta jaalatte bakka jaalatte jira. Maaliif natu gulaalee yoo mitire anama namoota ijoollee seenaa hin beekne lafaa dhufoo sana seenaa hin barsiisa sirna gada sarratti hin cimsattee yaadda. Maaliif seete kitaabni isaa akkuma dura kaasne waa'ee tuulamaa irratti barreeffame. Namni baay'een amma waggaa kitaaba baay'ee akkana gadi buutee wannoodhaan gosaan amma tuulama jettee yookaan macceettee yookaan boorana qabiyyee wayii gara kan godinaa fakkaatu wayiitiin waggaa barreessitu sammuu nama dhaloota ammaa kana keessatti dafee kan dhufu gandummaadha. Namni amma
waa'ee fara isaanii barreessanii yookaan immoo waa'ee akkana bakka gandummaadha maali Oromoon tokko maal jedha. Kan asirratti gadi qabee kanaan inni wanni jechuu barbaadu namni dura of beekuu qaba. Nama of ta'etu sanarra darbee ollaadhaaf firaaf achi hanga Oromootti adeemnu jenna hanga sanatti deemna waan ta'eef kitaabni kuni galtee guddaadha. Keessumaa tuulama irratti dhugaa dubbachuu kitaabonni seenaa barreeffaman baay'een jiran kitaabotuma akka walitti qabaadhaan barreeffaman kan akka aadaa turizimii kan akka kitaaba Alamaa Hiilee fa'aa malee kitaabni baay'een hin jiru. Kitaabni kan badhaasaa kuni sirriitti qajeelfamee barreeffame waa'ee gadaa tuulamaa akkuma inni kaase abbaansaa akaakayyuunsaa sanduuba warri isaanii abbaa seera tuulama keessatti hayyuu waan jedhamutu jira. Hayyuu jechuun barattee digirii PhD qabattee maal maalii miti. Hayyuun gadaa seera gadaa sirna ittiin bulmaata hawaasa tokko beeku irraa dhufa. Hayyuu kan jedhamu nama beekee waan sirnaa nama araarsee biyya eegee goota onneetti godhee kan arjoomutti akka arjoomu waan fakkeenya taasisee waan hunda barsiisee kan guddisu hayyuudha. Hayyuun gadaa tuulamaa keessatti hayyuun nama seera beeku nama gadaa beeku. Namoonni suni akkuma abbaan barbaade umuriidhaan lafaa ka'ee waan ta'een barumsa mana argachuu hin danda'u. Garuu biyyatu laalee ebeluun kun seera beekaa jedhee filatee namni sunis nama beekaa hayyuu nama akkasaniiti. Hayyuu jechuun ammas jedhameetuma barumsaan hayyuu ebeluu jedhamee anuma akka kiyyaa kana jalatti maqaa dhugaa barreessanii hayyuu jedhanii galchan hin jiru. Sanii miti jechuudha. Kanaaf inni jalqaba warri isaa duubni isaa akaakayyuun isaa akaakileen isaa hayyuudha. Hayyoota san irraa qoratee nama gadaa lama sadi godaansisu jechuun amma waa'ee gadaa yoo haasofnu gadaan kun mana namaa keessa hin jiru miti. Waa'uma caffee haasofna. Caffee yoo jennu caffee odaa namee jira kan odaa roobaa kan odaa bulloo odaa bultuu achitti nama gadaa sana oofutu jira. Yoo dhuguma Oromoon gadaa kana fakkeessaa qofaaf osoo hin ta'in beekee ittiin jiraachuudhaaf ittiin waan dhabe waan itti jalaa jal'atte itti sirreeffachuudhaaf barbaade daandii hayyoonni gadaa irra deeman sanarra deemuu qaba. San keessaa kan tuulamaa badhaasaan amma cuunfee barreesse. Jara sana qaaba argatee dubbisee akkuma inni kaase warra umuriidhaan deemanii jala boqotan waggaa 10 waggaa 5 dura jiraachaa turan dabalatee warra amma lubbuun jiran dabalatee amma wanni wayii kenne sarara wayii amma ebaluu fa'aa dubbisuu dandeessuudha amma kitaabni isaa kun almost amma namni hayyuun tuulamaa eenyufaadha jedhee hin beekne odaana beekanatti eentu seera lallabaa eentu seera barsiisaa eenyu seerri eenyu harka jiran jedhee namni hin beekne kitaaba kana dubbisee nama sana argachuu danda'a waan ta'eef kitaabni kun dhaloonni jiru kitaabni kun referensii dhalootaati waan dhaloonni eessa jirraa ani maaliin gadaa keessatti ani gaheen koo maali gadaan kun ana maal na fayyadaa jedhee namni waa barachuu barbaadu kitaaba kana akka dubbisan nan affeera. Haasaa dheeressin. Daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya akkumatti fufetti kan inni jiru gaaffii isa jalqabaa xumurreeti jirra akkuma jalqabarra isiniif kaase immoo yeroon bunaa keenya dabareedhaan gaaffii wal gaafatamuun lama qaba isa lammaffaarra geenyeeti kan nuti jirru inni lammaffaa kunis immoo egaa sirboota afaan Oromoo godinaalee hunda keessa jiran yookaan immoo godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundumaa of keessatti haammataa jechuudha gaaffiin keenya har'a. Kanaaf sirba kana hin fuutu sirba kana immoo mallattoodhaan kan isin walitti anattis sadi taanee taphanna sadan keenya kan walitti argisiisnu jechuudha. Yoo mallattoon sun mallattoodhaan ibsuu hin dandeessu yoo ta'e bara isaa yaaddatta yoo ta'e yookaan immoo yeroo dhiyoodhaa as bahee jettee himuu dandeessaa jechaadha. Yookaan dhiira yookaan shamarranii dubartii akkasiitu sirbee shamarran akkasiitu sirbee dhiira akkasiitu sirbee jettee yeroo akkasii sirbamee as dhiyoodha jettee akka barbaadan ibsuu dandeessu jechuudha. Garuu kan isin gochuu hin dandeenye maqaa nama sanaa fi maqaa sirba sanaa afaaniin dubbachuu hin dandeessan. Kanaaf mallattoodhaan ibsaa wal gaafanna jechuudha. Ayyee. Daawwattoonni kun sangaa xumuraatti ammas nu waliin bu'a. Sirraa eegalu moo ati dura eegalteetta hundee? Ayyee. Gammachiisa. Shubbistee nutti argisiisuu dandeessaa sirbii godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundumtiyyuu
aktii mataa Mataa isaanii qabu, garaagaraa qabu waan ta'eef aktiidhaan nutti argisiisuu hin dandeessaa. Akkuma jalqabaa irratti immoo naannoo sanatti yeroo akkasii bahee jettee sirba sana namni akka habalu tilmaamatutti jechuudha. Garuu mata dureetti jirtu sana mallattoodhaan nutti argisiista. Mallattoon barbaaddeen harka keetiin afaaniin qofan dubbate. Amma kan akkamitti ibsuu beeku wantichi ani mallattoo irratti baay'ee hin beeku garuu isin achittu ni mamira? Dogi? Dogi nyaadhu deemi mo? Yaali kan? Ana yeroo sirba sadi baasee addunyaa kanarraa darbe. Sirbichi akkana jedha, akka sirbata akkana jedha. Dogi tokko lama ka'ii deemi. La sadi. Yaali kan? Kan tayyaara harfaan jiru kan. Tokko dhugi taa'e. Ibseeraan baay'een ibse kana. Sirba kana jechuudha. Kana caalaa wanni isa ibsu hin jiru. Asti meera nu deebi. Tokko lama sadii bayi karaa alaa waan jiru. Bayi karaa alaatti mati jechuun. Lashi godhi xallaam? Lashi godhi xallaam mati. Itti dhiyaata. Gaasuma deema. Tokko dhugdee moo lama? Tafari? Lama dhugdee moo sadii kan hin galle? Maal ibseen kan jaalaa akka bittan ibsa? Ibseera. Lama dhugdee moo sadii kan hin galle jedhamati sirbichi akkasidha. Mallattoodhaan nu ibsita illee maqaa hin ooftu. Badhaasa naataa jirta asii. Nama argaan jiru. Laalli. Qormaatichi ministirii sana irraa ta'uun oolu. Gammachiisee laallaa. Gammachiisirraa maal laalaa? Mallattoo garaagaraa Mallattoo sirba keessa. waan barbaaddeen ibsuu dandeessa. Haalaan ibsuu dandeessa. Bakkaan ibsuu dandeessa. Afaaniin dubbachuu dandeessa isa. Garuu immoo mallattoodhaan wanticha ibsuu dandeessa. Kana mallattoodhaan akka saammaatti salphistee kan nu godhutti. Dafika dafi dhamnaan. Dhabuu kiyya. Dhabuurra immoo yaaluu si wayyi. Dafiti. Gargaarta. Maalan gargaaraa? Waa jedhi malee. Isa gammachiisuuf jedhee waan tokko hin godhu jedheera. Hin godhu jedheera. Nama gargaaree nu akkamitti gargaara? Abeet abeet. Waaqarraa gadi bu'eema. Yeroo roobu. Bakka akkana. Cabbii. Waan socho'u qilleensa. Gumgume. Gumgum. Andu'aalam Gosaa. Meera jedhe. Sirbicha waraloon isaa danda'e qabu maal jedha? Gumgume sagaltama. Gumgume. Sirbicha waraloon isaa na rakkisa. Naan jaalladha garuu na ulfaata. Ani too isaatu nu. Ati fudhadhu. Gosa dhaadha. Daftanii bartoodhee yaada. Sirta. Gee? Callisu. Maal callisu nan callisee amma? Jechuun akkama callitaan ta'e. Ija dunuu fadheera. Sirba callisu. Ija dunuu fadhee callisa. Raafuu. Xiqqoo mashii ciisu jechuudha. Raafuu. Xiqqoo ciisu?
Akkattiin argattaniif malee. Naguu. Lakki. Okay. Shillimi. Shillimi. Maqaa abbaa barbaada. Maqaa barbaada. Maqaa shillimi. Daangaa. Daangaa Haayiliyyesuus. Daangaa Haayiliyyesuus. Daangaa. Hayi garuu shillimi. Shillimi bareeda durbaatti. Dhageessanii. Tokko irra deeyyee. Abeet. Inni kun jechaan akkatti ibsamu qabu maalidhaan mallattoodhaan akkamitti ibsama? Waliigalu waan akka waliigaltee Wal jaalachuu? jaalachuu miti. Kan wal eeguudhaaf maalma beellama waa fakkaatu wayi. Sirba dhiyoo bahedha. Dhiyeenya kan bahe. Sirba baay'ee dhiyoo. Wal jaalachuu? Sirba dhiyeenya bayan keessa Mee yaalachuu? waan akkanaa wayi. Wal jaalachuu? Walii galuu? Galuu. Walitti bu'uu? Yookaan maqaa abbaa yaadatee akkasitti deematti yookaan immoo maal jedhama akkamitti? Mallattoo biraatti wanti ibsamu qabu? Mallattoon biraan. Mee namni waan sana immoo waan biraa keessatti kan fayyadamu jira? Fakkeenyaaf wal kudhaama fa'aa akka kudhaamachuu. Waadaa? Waadaadha? Waadaa. Abbaa yaadadha. Shukuri? Maal kana sirba dhiyoo ba'an lama qofa lama sadeettanii yaman argachuu hin dandeechu. Argadheera? Argatteerta shukurii jama. Waadaa. Waadaan maalni akkamitti ibsama mallattoo hin ibsamu? Jedhee. Akkasitti sin taa'ayyuu. Mee? Deebitaa iftanii. Badhaasaan akkanumatti yeroo dubbatu baay'ee nama kofalchiisa waan ta'eef. Argataas hin jiru iyyuu surmaa immoo. Gara koomediitti dus qixa ibsii hojjetu. Akkamiin? Maqaan mini mallattoodhaan. Duri darbachuu. Boodamu. Booda. Gaabbii. Gaabbiidhaas sirbichi immoo sirba gaabbii agarsiisu jechuudha. Haaraadha. Gaabbii kan agarsiisu. Sirba gaabbii agarsiisu. Kan dhiyoo ba'an. Akka dhiyoo ba'an? Duraanu. Galana gaabbii. Dabareen namni jira? Ayyee. Anatu keessummeessamedha. Akkamitti ibsa? Baay'ee ulfaata. Bishaan waan ta'e yoo gadi naqne Galaana. gadi naqne achumaan baay'istee gadi naqxe maal jedhama? Ximmisu. Dhangalaasuudhuma ana kanaa galettan ibsa malee jechi sirbicha kana ala ta'uu danda'a. Yeroo akkamitti Sirbi kun erga bahee baay'ee tureera. Weellisaan sirba kanaas immoo afaan Oromoo hin beeku. Weellisaan kun sirba Sirbicha afaan Oromooti? Amaaraa immoo baay'ee qaba. Sirba Amaariffaa jechuudha. Sirba afaan Oromoodha sirbichi? Inni qabu. Garuu sirbichi afaan Oromooti. Afaan Oromoo bishaan gannaqu. Bishaan gannaqu kana ta'e. Malee kana ta'e dhiisuu Duriin danda'a. isaa silaa kanaa miti kaa'amee ibsuudha malee. Yaada. Yaadu. Roobnumti yeroo dura hin tiifamtire erga tiifee booda garmalee yeroo roobu sagalee cimaa dhageessisee Yandoo. hadheeroo yeroo roobu jechuudha. Yandoon galaana lafarraatti. Ambara. Sagalee guddaa qabatee roobu. Yookaan waan ittiin ibsu na beeku. Bishaan gannaqnee xiqqeessnee gannaqnee baasnee yoo itti fufne. Si galee? Amma wanti yeroo gannaqxu shaa gootamtee qafatti. Shaa. Achi booda immoo? Oduu baay'istee gannattee oo. Yookaan bokkaan wanti. Shambaaramba. Shambaaramba. Wandimaa? Waan diimaa shambaaramba.
akkaataa ana isinii ibsatu. Sirruma lakki mootummatu mul'atu. Ismatu nama rakkisa amma. Shambaramba. Yeroo afaan Shambaramba. Gaaffii keenya isa kanas xumurreeti kan nuti jirru. Egaa gaaffii dabareedhaan wal gaafannu lachanuu wal gaafanneerra. Odoo nagaa isinitti hin dhaammatini. Kitaaba seenaa barreessuu eegalteetta tokko kun uummata biraan geesseeti kan nuti jiru. Mee sanarratti egaa yeroo qorannoodhaaf baatu waggaa 10 dadhabeera jetteetta. Wanti argitee seenaa kanas nan baasa jettee wanti yaaddu jira gara fuulduraatti. Kara fuulduraatti yaadaan qaba. Kitaabumti amma baheeyyuu hamman ani yaade yookaan immoo waan kabar gochuu qabu jedhee wanan godhe malee sababa faayinaansiitiin yookaan immoo maallaqaatiin kan dhiisee jira. Kitaabni amma bahee akkuma jirutti ta'ee kitaaba kana keessatti abbootiin gadaa mataan isaanii baay'ee na deeggaranii ofii keenyaas deeggaruu hin dandeenyu maallaqaan jedhanii baankotatti xalayaa na barreessanii abbootii gadaa keessaa immoo abbaa muudaa abbaa baay'iluu haa galatooman. Garuu maal jechuun barbaada amma sun carraa argadhe waan bal'aa waan uummata keessa jiru waan hojjetamuu qabu waan bal'aa jira waan ta'eef qophiidha jechuudha. Garuu asuma wanni jedhu uummanni kiyya jaalattoonni aartii akkan dubbisanii ka'anii akka waa jedhan. Tarii namoota baay'ee biratti gandummaa jedhamee amma akka hubatametu jira tokko tokkotti namoonni tokko tokko immoo namni maatii kee si caalaa namni biraan beeku bakka itti dhalatte mandara ganda keessatti dhalatte ibsi jedhu jedhame amma fakkeenya gandaatti keessatti dhalattee fi gandaatti keessatti dhalatte nu lachuun ibsi jedhanii ati bakka itti dhalatte sirriitti ibsita anillee akkasuma kun immoo bakkee sun hundi isaa gaafa dhufu immoo miidhaginuma iddoo Oromiyaan qabdu tana mul'isa. Konseptii yookaan immoo yaanni gola Oromoo tuulamaa jedhu san qaba malee gandummaa yookaan yaan biraan qabu akkasitti nu hubadhaatoo kitaaba dubbisamee hanqinni jiraachuu danda'a cimni jiraachuu danda'a akkasitti bareedudha kan jedhu dhaamsaan dhaamaalee kiyya. Galatoomii gara fuulduraatti kitaaba seenaa biraa iddee dhuftanii sabdii sirraa qabna gara keettan deebi'aati tokko barreesseera jetteetta gulaalaas jirta mee gara fuulduraatti maal iddee dhufuuf jetta? Ani egaa akkuma duratti ibsadde ani kitaaba ofii kiyyaaf tokko barreesseen jira. Tokkoon immoo ani nifamu waan ta'eef amma kan biraa kan xumxuu maladhe jira kitaabonni amma dhiyootti kan an baasu kitaabni qophaa'een jira. Ani hojii seenaa kana akkatti seenanii waan seenaadhuma barreessu xiqqoonan sodaadha wanni of eeggannoo baay'ee barbaada waan ta'eef baay'inaan ani kan itti bobba'ee barreessuu illee barbaadu asoosamootaadha. Kennaan kiyyas karaa sadii waan ta'eef gara sanaan nan dhufa. Waan gulaaluutii wal qabate immoo namni egaa akkuma waan ta'e sirraa argu kan biraa gaafii biraa siif fida waan ta'eef hojii idilee miti kan hojjennu hojii aartii akka hojii dhaabbataa goonee hojjetaa jirru hojii dhuunfaa jireenyatti jirannu cinaatti hojii kanas hojjechaa jirra garuu hanga danda'amaa ta'etti kana caalaatti hojii bareedaadhaan hojiin kanan dura hojjedhe caaluun dhufuudhaaf inni yaalaa nama barreeffama naa dubbisii naa laalii naa gulaalii jedhutu yoo jiraate immoo nan keessummeessa hojiiwwan keenya akka hojii gulaalaatiif taa'een jiru garuu namni naa gulaalii kana ati naa laaltu malee hoo jedhe nan laalaa fi jechuudha dandeettiin qabu nan gargaaraa jechuudha. Ayyee keessummaa yeroo bunaaf waan nafataniif guddaa galatoomaa saniin jedha. Wantoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya asumarratti xumurameeti kan inni jiru keessummoota koo badhaasaa daadhii fi gammachiisa burqaa waliin turtiin taasisa asumarratti xumureen kanan jiru qopheessi hanga xumuraatti kan simbiraan ga'e immoo animeetii uffaati ogeessi kaameraa keenya immoo Seeduseen Abdul Qaadirii torban gaarii sadiifaa ta'u nagaa ta'u.